Nageen harusoo kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himamu. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa iddoowwan bulchiinsa Bilisiginnaa jalaa bilisa bahanitti caasaa bulchiinsa hawaasaa hundeeffame. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa iddoowwan bulchiinsa Bilisiginnaa jalaa bilisa bahanitti uummata waliin marii taasiseen lafa bilisooman irratti seera dhabdummaan akka hin babal'annee fi hegereen Oromiyaa gaafii keessa akka hin seenneef uummanni Oromoo naannoo isaa akka tikfatu dhaameeti jira. Hawaasni gochoota gabrummaatti hidda jabeessan irraa of qusatee naamusa olaanaan masakamuun qabsoo isaa fiixaan baasuu akka qabuufis hubachiiseeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee gandoota akka Haroo Laguu Somboo Waatoo Saddeeqaa jedhaman keessatti haleellaa suukaneessaan uummata nagaa irratti fiinxaleeyyii Amaaraa hidhatanii raawwatamaa jiruun namooti nagaa baay'een dhumaniiti jiru. Haleellaa suukaneessaa hanga yoonaa gareen kun fudhatee namoonni 15 kan dhuman yoo ta'u qabeenyi isaanis barbadaa'eeti jira. Haleellaa wiixata waaree booda sa'aatii 11 raawwatameen maatii tokkorraa qofaa namoonni 3 bifa suukaneessaan ajjeefamaniiti jiru. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa xalayaa ministeera muummee biyyattii Justin Trudeau barreessaniin mootummaa Kaanaadaaf hawaasni addunyaa ajjeecha Itoophiyaa keessatti dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabsaniif gaafate. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee nagaa of ittisuu hin dandeenye ajjeesaa jira kan jedhu xalayaan kun mootummaan Kaanaadaa fi hawaasni addunyaa yaaddoo ibsachuu qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti nageenyi lammiilee nagaa akka eegamuuf gahee isaanii bahuu qabu jedha. Yakkoota uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraniif mootummaan aangoo harkaa qabu akka itti gaafatamu gaagamni lammiilee biyyattii mudataa jiru xumura argateem rakkooleen jiran marii hunda hirmaachiseen akka fala argatuuf qaamni dhimmi ilaalu martii gahee isaa bahuu qabas jedha. Gama biroon waldaan hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa hiriira guddaa jechaa fi yakkoota Oromiyaa keessatti uummata Oromoo mudataa jiran balaaleffatuu qopheessaati jira. Hiriira guddaa muddee 9 bara 2021 magaalaa Washington DC'tti geggeeffamu kana irratti dhalattoonni Oromoo guutuu biyya Ameerikaa keessa jiraatan hirmaachuun uummata isaanii sagalee akka ta'an bakka buutonni waldaalee hawaasaa fi koreen qindeessituu hiriirichaa yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa gara gocha duguuggaa sanyiitti deemuu danda'a jedhan miseensi koongirensii Ameerikaa Seeneetar Chris Coons. Seeneetarichi gaafii fi deebii raadiyoo BBC Focus on Africa waliin taasisaniin waraana Sadaasaa bara 2020 eegalee jalqabarraa kaasanii hordofaa turuu kan himan Seeneetar Chris waraanni Itoophiyaa keessaa fiixee duguuggaa sanyiirraa jiraachuun daran yaaddessaadha jedhaniiti jiru. Ameerikaa fi United Kingdom dabalatee biyyoonni jaha hidhaa sabummaa irratti hundaa'ee Itoophiyaa keessatti deemaa jira jechuun ibsa waloo baasuu isaanii hordofee Itoophiyaan Ameerikaa balaaleffatte. Namoota qabne hunda ragaa irratti hundaa'uun malee gosaan adda hin baafne jechuun ibsa waloo biyyoonni akka Ameerikaa, UK, Austraaliyaa, Kanaadaa fi Denmark akkasumas Neezerlaand baasan kan haltee dubbii himtuun waajjira muummee ministeera Bellene Siyyoom Ameerikaan Itoophiyaa diiguuf hojjechaa jirti jechuun himatteetii jirti. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata bal'ina isaa oduu keenya galgalaa keessatti argattu horaa bulaa. Agar gaya hawaasni magaalaa Edmonton fi naannoo ishee jiraatan martoom hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN'if marii uummataa qopheessuun koottaa waliin taanee waliif taanaa jedhaa jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton fi naannoo ishee jiraatan qophii tumsa miidiyaa uummata bal'aa OMN'if marii
hawasa kanarratti akka hirmaattaniif affeeramtanii jirtum. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, Dr. Ahmad Galchum, Dr. Henok Gabbisaa fi kanneen birooti. Teessoon 11113 Street odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata cunqurfamaa tumsuudha. koree qindeessituu sagantichaa Edmonton Canada.